Ani akkuma nama qursii koo Dubaayitti jedheetan misaa koo moo Jarman keessatti nyaadheetan galgala keessa moo maafan gara UK deemu jedhee yaad. Gara UK moo gizeen deemuudha jedhu paaspoortii kee irra rakkinni jira jedhanii achitti na hambisan. Kana maal jettu horuta? Tokko moo nyaaran qabu? Hinkijibuu miti? Hintarsa. Abee soba jettanii miti sin. Soba jettanii miti. Kuni soba propaganda malee waan ta'uu danda'u miti. Kakadhu. Mana amikotiin ta'es beektu. Hin beektan. Akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii horaa. Jirra. Singaruu akkamii dhugaa rabbii baay'ee sinirraa bareedaa jira. Ati keessattuu akka addunyaa kanatti akka Afrikaatti bareedinaan yoo ta'e qabeenyaan yoo ta'e eenyuun iyyuu akka hin caalu ofan beekanii mataa durbaati. Eenyunis viidiyoo keenya har'aa jalqabu keenyaan dura jarri Itoophiyaa keessa teessanii molaalaa jirtan. Meemeetu ana jaallattanii jechuudha. Ana yoo jaallattanii VPN buustanii ilaalu. Bakka VPN buustanii ilaalan ana jaallataa jirtu jechuudha. Yoo sanan taane garuu calluma jennee afaan qofaan wal jaallataa jirra. Afaan qofaan. So VPN buustanii ilaalu keessan akka dagannee gara viidiyoo keenyaa irra. Gudii keenya dhageessaniitu mitiisan. Hin dhageenye. Dhugaa rabbichaa gudii keenya sanatti nama maanni beektu raachuun jaalalaan qabamee jira. Raachuun jaalalaan qabamee jira. Eenyurraa qabame jettanii immoo gaaffii gaafataa jirtu. Shiibaan mucaa eessa akka taate yoo naan galle mucattiin gara Eeshiyaa kana keessa biyya siin taate garuu hin beeku. Hindinatti fakkaatte garuu achi siirraa qabamee jira. Kan namatti gofaltee nama irratti gahaa illa. አይፈረድብኝም ለሺቫኒ ምንስ በሆን ማሊስ ተው ሺቫኒዳን በሺቫኒ አይፈረድብኝም ደስ ስትል እንዴ እኔ እኮ ልክ እሷን ሳያት አረ እንዴት አድርጎ ሰራሽ አረ እንዴት አድርጎ ሰራሽ አረ እንዴት አድርጎ ነጋሲፍ ባህ ከነከኬ ሂንጂቱ ረባና ራጅ ቶልቼ ከሰከፊ ፈኬ ወልቂታ በሬች Narragaasif baha kan akka kee hin jirtu Rabbaan abbisi uume. Qas jedhi malee mucaan naan. Bicuu si ragaa godhi. Sakeeffi bifa kee walqixa baree. Garuu haa taatu mucattiin haa taatu bareeddii waan danuunsis baay'ee bareeda. Garuu miimiyaati immoo ragaa godhi. Ragaa godhi bakka akka ijoollee biyya keenyaan godhin bicuu si ragaa godhee qabbaneessiteeti waan kanatti kan seenuu qabdu. Addii kana ta'a akka kana ta'uun kee waan gaarii natti hin fakkaatu anatti. Raaj maaloodha? Raajuu. Shifaanii. Raajuu. Mucaa sana nuti taatee jirti yaa Raajuu. Wallaahi nuuf fuudhi Raajuu. Majayyaan bar sabboontuu fakkaatti bar. Hedduu si jaallatti immoo dhugaa rabbi. Fuulli si hedduu bareeda wallaahi Raajuu. Raajuu muciyyoon sana. Ta Oromoo mataa waliin qabdu fakkaatu. Bareedinaan Oromoon qabama. Bulloon garmaa muntola maamana hidhaa. Jiranis. Innis jira. Raachuu hojii kee rabbisii fakkeenya. Raachuu kan hojii keenyaadhu. Mucaan kun akka kana nu baasuu jalqabdeetti bakka. Mucaa kana garuu nu fiduu qabda Raachuu. Dhugaa rabbichaa nu fiduu qabda. Akka mutaanee jara sana wajjin wal mari'annee mucaan kun gara keenyatti dhufuu qabdi. Haddii kana gudii kan biraatiin immoo gurbaataa kur jedhamu beektu horota. Gurbaataa kur jedhamu beektu kana akkas hin beektanu beeka. Mucaan kun immoo ilmoo argateera. Ilmoo namarraa qaba dhoksaadhaan jedhanii haasaa jiru. Mucattiinis gara miidiyaa kanarratti dhuftee himataa jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. የኢትዮጵያ ሕዝብ በእናታችሁ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ።
ታኩር ታኩር በጣም ጉድ ሰርቶኝ ነው የጠፋው ከስሬ። ለሱ ብዬ ነው እስከ አዲስ አበባ የመጣሁት። እኔ 9 ወር ሞልቶኛል። ለወልድ ደርሻለሁ። ምንም 5 ሳንቲም ቤት ውስጥ የለንም። የሱ እናት ማኮርፋኛለች። በእናታችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድረሱልኝ፣ ታኩሩን ፈልጉልኝ። እሱ ያሾፍብኛል ከዛችም እያለ ቬሎ እያስለበሰ እንደ ልጅ አትዩት። ልጅ አይደለም። አሁን ራሱ አንድ ሰው ነው መንገድ ላይ አይቶኝ ሳለቅስ አረፍ በይ ብሎ ያስገቡኝ ወደ ቤት። ሜሽን አድርጉለት በእናታችሁ፣ ለታኩር አደርሱልኝ። እኔ ያለቀውም በህግም ቢሆን ያለቀውም አስይዘዋለሁ። እኔ የሴት አምላክ waan akkasiifaatu nu qunname qaba. Waan akkasiitu nu qunname. Mucaan sabiyyi kun ilmoo irraa qaba jechuun baay'ee jabaata. Haa ta'u malee piraankiidhaafis natti fakkaata. Anyways mucaan kun garuu akka kana ta'e biyya Falastiin hundi keessanuu beektu jedhee yaada. Mucaan tokko immoo achi waan garaa nama nyaatu kaleessa haasa'ee jira. Mucaan kun maal jedhame? አንድ ፍልስጤም ሕፃን የተናገረው ንግግር ብዙ ሰዎችን አሳዝኗል። ይህም ልጅ የተናገረው እንግዲህ መሞት እፈልጋለሁ ይላል። ጋዜጠኛውም እንግዲህ ለምንድን ነው ሞትን የተመኘው ብሎ ሲጠይቀው ጀነት ውስጥ ብዙ ምግብ አለ ብለው ነግረውኛልና ወደዛ መሄድ እፈልጋለሁ ሲል ይናገራል። Gabaastoonnitu gaafii gaafataa jiran mucaa kana irratti dhufanii gaafii gaafatu. Mucaa kun maal jedhaanii aandu'uun barbaada jedheetti. Namichi inni gabaasu sun maaliif jedhee sababni isaas jannata keessatti nyaata garaa garaatu jira. Nyaanni achi keessa gatii jiru jennaan aandu'uun barbaada jedhe. Kun jechuun maayinni Gazaan akkuma isin beektan weerartoota Israa'eliin kan qabamtee jirtudha. Yeroo kana keessatti nyaannis galuu danda'an jiru. Ijoollee waraana sanarraa hafan beelaan dhumaa jiru. Yeroo kana keessatti kan namoonni gizee gaafii gaafatan waan garaa nama nyaatu akka kanaa kan dhagaa jira. Ariin keenya yoo bakka jirru meemee ijoollee sabiyyi kanaaf namummaadha dhugaa rabbicha. Kun zariin barbaadu, kun amantiin barbaadu, kun waa tokkoon barbaadu dhugaa rabbicha. Namummaa keenya iyyuu du'aa gochuu fi qabna akka amantaa keenyaatiin hundi keenya iyyuu. Harree dhalaa harree kormaa jechuudha. Harroota kanneen dadhabne ani harree kormaa kana hin fammasiisinaa isiniin jedhee ture. Asliin sagate asliin gagamaa hin fammasiisinaa osoo isiniin jedhu fammasiistanii hadha Oromoo arrabsuun bahe. Tuni deengadda daha alaas gabbaam jette miliyoona takka galtee jennaan harreen dhalaa jechuudha. Harroota yoo isin sadaqaa funaannatta Oromoo keessin jala deemee nama isin godhe. Ani asliin sagate yoo jedhu dhalaan hedduun dhuftanii keessaan na arrabsaa turtan. Waanuma inni olaa hidhii isin galte. Gaggalabatami achi galabatami naggagalabatami dabbaana argisiisisanii jedha malee maal isinii godha kaasni jejjeni harreen kun an harree kana sagaxee kana fammasiisinaan naan fammasiistanii hadha Oromoon gaggaragala haadhatee sana akkas jedhee laayibirra waan dubbate argitaniirtan tun dheengadda gastii kiyya daha alaas gabbaam jette daha allabashinde alla fallishu kwaa'u daha masantu nama si godhe waati sadaqaa funaannatu Oromoon arrabsina Oromoon akka keessan deemee sadaqaa funaannatu Oromoon biyya ofiitiin boonee jiraata. Sagatoon foloo Oromoo miliyoonni 70 ol ijaareetiif foloo godhee akkaawuntii kana guddisuu dadhabe naata keessa targinoo ishii nafxanyaa maraayyuu guddistanii inde meeqa gagabaa mara guddistanii maal asliyyuu maal haasofni isaa afaaniin nama haqqisiisu sanuma guddistanii foloo na gootanii na guddisu akkaawuntii kana 1,000 na galchuu baannaan inni na diqaala ga isin garagalcha jechuu anagga isin garagalcha indee diqqomallee namni bakka nama isinitti fakkaatu akkaawuntii guddisa akkaawuntii kana foloo godhaa please bakka. Hayutti zaaru jedha sachi godha follow godha. Qo'ee sii miti balleessaan silkiidhuma koo kana miti yookiin nan cabsaa yookiin nan gurguraa yookiin deemitan bakka katamaa walakkaatti kiisii koo duddubbaa keessa kaayitan akka hayawaanaatti deema gizee sana naa haatamu. Akka sana malee waa tokko ta'an jiru maafan arrafamaan silkii kooti. Silkiin qabu nama maafan arrafama. Dulloota maayinni follow nan goonee ati akkasii maaf naan jetta. Kana miti kan waan kana haali natti fidaa jiru. Kanaan bakka kana malee wanti yaanaafati wal argisiisu hin jiru. So bakka ciao. Akami ani gaafin qaba. Ormifa keessa jecha tokko hiika tokko maqaba guru maqabira qaba. Fakkeenyaaf lugu endako. Ingiliffaa saara manamichi. Moo anumatti Ingiliffa dhaga'u jalqabe. Egg. Akkasumas sogira, ashabo, salt, jia, adesa, moon. So fakkeenyaaf bira natti himi
Ani himbeku guru ormifako foyesu barbara. Tole galtoma orgula. Ay si miti kan Oromiffaasa jiru anuma Ingiliffa dhaga'uu jalqabe malee kun natti hin fakkaatu. Oroto afaan keenya akka kana akka addunyaatti haasa'amuu jalqabee jira. Meemee kanaan ofitti boonuu qabna. Waan kanallee haasa'uu qabna. Waan gaggaariis nu keessaa haasa'uun dirqama miti. Isaayyuu immoo jecha tokko lama miti kan inni baraa jiru. Akka loqodaatiin baruu barbaadaa jira. Jiinii asitti maal jedhama? Kara Arshiitti immoo maal jedhama? Kara Wallaggaatti maal jedhama? Isa akka sanaayyuu naa baraa jira mucaanii. የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ የተመረዘ ምግብ በልተው የጨጓራ ቁስለት አጓጥሟቸው ወደ ሆስፒታል መግባታቸው በአሁኑ ሰዓት በስፋት እየተነገረም ይገኛል። ያውላችሁም እንደምታውቁት በተደጋጋሚ ጊዜ ህመም አጓጥሟቸው ወደ ሆስፒታል የሚያቀኑት ቤንያሚን ኔታንያሁ አሁንም ሆስፒታል መግባታቸው እየተነገረም ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚሰማም ከሆነ እየተከታተልኩ የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከዛው ግን እዚህ ያለችውን የፕላስ ምልክትም ይጫኗት። መልካም ውድ ijoolleen sila nyaatan dhabanii du'uu barbaannanu duunee gara jannataa yeroo dhaqnu keessatti nyaata achitti argannee ni nyaanna jedhanii yaadaa jiru. Namichi inni asii immoo akka jarri nyaatan arganne akka jarri nyaata nyaatanii jiraachuu hin dandeenye godhaa jiru immoo nyaanni isaa bakka lamee amma kun hospitaala keessa ciiseeraa jedhaa jiru. Hojii rabbii agartanii dhugaa rabbicha hojii rabbii agartanii. Gaafa kennu bareedu mee maashaallah jaagafis afaan keessan kun maashaallah jechuu haa baruu ni bareeddaa ምናምን jechuu kan haa baruu birishiin akkana taate hin bareeddu. hin bareeddu maal fidda waa tokko hin bareeddu. maa inni takka kanaa na qabaa na gadhiisaa jettu maashaallah hin jennee akkas hin jennu. ንቅሉዳ ማለት እውነት ነው። ንቅሳት አለኝ ተነቅሻለሁ ከዚህ በፊት እና ያው እኔ ግን የተነቀስኩት እንደማንኛውም ዩቲዩብ ለመሰብሰብ ምናምን ለብር ምናምን ለቪው ምናምን ብዬ አይደለም የምር ስለምወደው ስለነበር ነው የተነቀስኩት። ግን አሁን ሐራም እንደሆነ አወኩኝና ማስጠፋት ፈልጋለሁ እና ማስጠፋበት ቦታ የምትጠቁሙኝ ካላችሁ በገንዘብ እናግዝሻለን የምትሉኝ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ካልሆነ አንድ ሷፉ እንዳይከፍትብኝ ድንቀም ነው ብሪ እሳፍና ነው ግሮጌቲ ካከበር ባደው ፊኬቲ ቪዮ ፍረተነ ቀሰት የሚቲ ኑ ማልቱ ነው ዲብ ስለማፎ ፍረተነ ቀሰት ጊዜው ፍረተነ ቀሰት በሪሳና ቀብዳ ጊዜው ፍራ በለስሙ በሪሳና ቀብዱ እንቀም ነው ነሱ ኑ ፍራ በለሲቴ ዮዲስቲ ኑ ማልቱ ነው ዲብ ኑ ፋይዳን ከኛ ማይን ዮቲ በለሲቴ ወንቲኑ ፈየዱ እንጅሩ ዮቲ ሞ ፍራ በለሱ ዲስቴስ ዋቶኮ ወንቲኑ ሚዱስ እንጅሩ fiiqtuun barbaadeen fa'ee bilaaleyka wallahi dandeessa dhugaamo maakirraa nikaahii kuufi wal taanaa usme wal bitan irratti geessa dhaabataa jira naqeessa dhaabbachaa jira kun halkanis irra ni kana hiki jedhaa jira haaw warra namaa akkamitti ni ummanni keenya garuu gara kamiin deemaa jira warrota warra namaa akkamitti ni kana hiki jedhama gizee kana warra sin fuutanii jirtan warra sin wajjin jirtan ni kana hiki annan fuudha. Itun jagnummaa akka kanaa qabaadhe andu gaara bicha Saudi Arabiyaa keessatti deemee hashishiif caatiin gurguraan. Hashishiif caatii Saudi Arabiyaa keessa deemeen gurgura. ፍልስጤማውያን ኢትዮጵያ እንዲሰፍሩ ሞሳድ ጥያቄ ያቀረበ የእስራኤል የስለላ ድርጅት የሆነው ሞሳድ ፍልስጤማውያን ኢትዮጵያ እንዲሰፍሩ ጥሪ አቅርቧል። የሞሳድ ኤጀንሲ ዳይሬክተር ከሰሞኑን ወደ ዋሽንግተን አቅርተው ነበረ። ኢትዮጵያን ጨምሮ 3 ሀገራት የጋዛ ነዋሪዎችን እንዲቀበሉም ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ዳይሬክተሩ ከኢትዮጵያ ከኢንዶኔዥያና ከሊቢያ ጋር ስነጋገር ቆይቻለሁ ያሉም ሲሆን እነዚህ ሀገራት ግን ፍቃደኛ አይደሉም። ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ደግሞ በራሳቸው ሊያፍሩ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ኮፒ ሊንክ ፖስት ያደርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ፎሎ ያደርጋችሁ ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኦሮታ ደገሰኒ ጀርፈለስጠሚን ከሰ ጅራታ ጀራን በከሰነራ ቡቃኒ አከድፈኒ ኢትዮጵያ ከሰ ገለኒ አከጅራተን ጎዳሙዳ ፍጅደማዘር አከሚቲ ተውደንዳኩን የቹም ቢየጀራ አከሚቲ ገዲሱ ደንዳ የቹን የሩምቲ ኢትዮጵያ ሩማ ከሰ አይውንም ባየ እንደሚያች ጅራታ ጀራሚቲ አከሚቲ ጀሪ ኦሪጂናሊን ባለፋ ለፈሰነ ረጅራታን አከሚቲ ለፈሰነ ገዲሰኒ ዲ አቺሞ ኡመተ ከንበራ ዱፈነ ችረት ቆብሲሱዳ ሐሳካ ሐሳ አከሚቲ ኩን
jechuun haasaa akkamii haasaa jiru manni kun. Rabbiin toora biyyaama booda jiraachisin hebbummaan nu jiraachisin toora biyyaama booda. Rabbiin isaa booda nan jiraachisin rabbii isaa booda nan qaanessinan hebbummaan nu jiraachisin toora biyyaama booda arra yoo du'ellee rabbiin arra na haa ajjeessu. Waan rabbiin isaa booda nan jiraachisin mee namtichi kun ummata achi ta'anii na arrabsanii bar humna qabu baran silaa humna qabaadhe namni xiyyeessa tokko rakkatu bara addunyaa kanarratti na arrabsanii bar booda nan jiraachise rabbii isaa booda nan qaanessinan hebbummaan nu jiraachisin toora biyyaama booda arra yoo du'ellee rabbiin arra na haa ajjeessu. Waan rabbiin isaa booda nan jiraachisin mee namtichi kun. Dhiisi bakka dhiisi isinis isas rabbii waggaa 100 haa jiraachisu. Bakka kan biraa wanti nu jennu hin jiru. Duwina adaraa rabbii lama taatanii maan duwina. Gisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Uummanni lama nurraa hir'annaan baay'ee miidhamnanu. Dhugaa dhiisiin boo'inati dhiisi. Meemee hoosuu ofitti kanaan ofirraa xaraki. መቀሌ ዘውዱ ሀፍቱን በመግደል በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት ግለሰብ ሌላም ሴት መግደሉ ተሰምቷል። ይኸው ግለሰብ ከሌላ ተባባሪው ጋር በመሆን ዘውዱ ሀፍቱ የተባለችውን ግለሰብ ላይ ግድያ በመፈጸሙ በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበት ነበርም። ያሬድ ገብረስላሴ ይባላል። ታዲያ አሁን አዲስ በቀረበው ክስ ደግሞ ሙሉ ብርሃን መኮንን የተባለች ሴትን የግድያ ወንጀል መፈጸሙን የመቀሌ ከተማ ሰሜን ክፍለ ከተማ ፍርድ ቤት ሐምሌ 8 ቀን በነበረው ችሎት ላይ ተሰምቷል። ከችሎቱ ጋር በተያያዘ ተከሳሽ ያሬድ ገብረስላሴም ጠበቄ መዝገቡ ስለተደራረበበት ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠኝ በማለቱ ምክንያት ለሐምሌ 24 ቀን ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ሙሉ ብርሃን መኮንን የተባለችው ግለሰብ ከ1 ዓመት ከ11 ወር ገደማ በፊት መገደሏ ይታወሳል። ተከሳሹ በዚህ የወንጀል ድርጊት ጥፋተኛ ከሆነም ፍርድ ቤቱ ምን አይነት ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል የሚለው ነገር ከወዲሁ ይጠበቃል። Dhageessanitti humiti Orotaa yoo yaadattan ta'e mucaan kun mucattii tokko ajjeesee naannoo sana gadhiisee deemee ture baqatee ture. Haa ta'u malee poolisiin bakka inni jiru irra gahee deemee qabee dhufee gara mana murtiitti dhiyeessee ture. Manni murtiis akka inni hojjete kana ilaalee umrii guutuu itti faradee ture. Haa ta'u malee sanaan boodas maaltu ta'aseetu nama kan biraas ajjeeseera jedhame. Gurbaan kun shallamamuun qabu jettus nama. Jechuun waan ta'e kennamuuf hin qabu meedaaliyaa wayii yookiin immoo wanti ta'e wayii shallamamuun qabu mucaan kun. Akka yaada kootiitti waan ta'e shallamamuu qaba. Innis namni akka kanaa kun baay'ee nu danachuu qaba bakka. Yeroo kana keessa nama akka kanaatu nu barbaachisa. Namni kun bakka akka maatii horaatiin nu shallamamuu qaba jenna. Waan biraa maal jenna? Waan biraa waan tokko hin jennu. Innis sagantaa irraaf qabannee kan fakkaata sagantaa biraatti sammuu walitti deebinuuti amma eewwan akka kana wajjin turtan.